Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo dhimma saamicha albuuda dhakaa cilee godina Jimmaa irratti raawwatamaa jiruu fi mormii uummataa ilaalchisee gabaasa addaa qabannee dhiyaanneerraa. Gabaasa addaa kana waliinis Dammaqaa Nagaasaati. Waggoota kurnan darbaniif albuuda dhakaa cilee godina Jimmaa aanaa Dadootti argamu kan saamaa bahee dhaabbanni adda bilisa baasaa uummata Tigraay Ifart mormii uummataa waggaa dabree gaggeeffameen hojiin warshichaa akka dhaabbatu taasifame. Wayita ammaa immoo warshaa albuuda dhakaa cilee kana dabarsee warshaa simmintoo daanguteetti gurgurachuun saamicha biroo gaggeessuudhaaf qophaa'aa jiraachuunsaa himame. Jiraattonni naannichaa garuu qabeenya isaanii dabarsanii akka hin kennine murteeffatanii eegaa jiran. Dhaabbanni adda bilisa baasaa uummata Tigraay Ifart albuuda kana warshaa simmintoo Masooboo Tigraayiif kennuudhaan qabeenya biiliyoonaan herregamu kan saamaa bahani. Guyyaa guyyaatti konkolaattota fe'umsaa gurguddoo hanga 20 guuramee Tigraayitti tuulamaa bahe. Qonnaan bultoonni Oromoo achirraa buqqifaman garuu beenyaa xiqqaadhaan gammoojjii keessatti gatamanii rakkataa jiranii jedhu jiraattonni. Egaa guutummaan gabaasa kanaa akka taanutti dhiyaata hordofaa. Godinni Jimmaa odoo magaalaa Jimmaa hin dabalatiin aanaalee 10 ol qabdi. Jimmaan utubaa dinagdee biyyattii kan ta'e qabeenya bunaan beekamti. Isa birattis qabeenya albuuda dhagaa cilee waggaa 10 dura argamee gabaarra oolaa jiruunis kan beekamtudha. Haa ta'uti qabeenyi bunaa fi albuudaa dhagaa cilee kunniin kaampaanota adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF'n dhuunfatamanii saamamaa jirani. Albuudni dhagaa cilee kaampaanii wayyaanee Ifart jedhamuun dhuunfatamee kan warshaa simmintoo Masooboo Tigraayitti argamuuf dabarfamee kennamedha. Warshaan albuuda dhakaa cilee Dadoo kun magaalaa Jimmaarraa kiiloomeetira 31 qofa fagaatee argama. Guyyaa guyyaatti konkolaattota fe'umsaa gurguddoo 15 hanga 20tiin fe'amee waggoota kurnan darbaniif gara Tigraayitti guuramaa akka bahe namni dhimmicha gadi fageenyaan beekuu fi jiraataa aanaa Dadoo ta'e tokko akkas jechuun nuuf hime. Amma yeroodhaaf dhaabbatee jira. Haalli mudatti dhaabbatee jirus waa'ee uummata ta'ee dhorkan. Uummanni dhorkanii qeerroo naannoo sana jirutti bahee dhorkee qeerroo naannoo sana qabanii hidhanii yeroo jedhu qabaniidhaan manni barumsaa naannoo sana sadarkaa qophaa'aa jira. Ijoolleen gadi yaa'anii amma dargaggoonni hiikamanitti barumsaan baran oolanii cabsanii bahanii yeroo jirri ta'uu dhaqanii poolisiin nama warra hidhan kana baasanii fidanii jennaan ijoolleen ol deebi'anii barumsatti deebi'an jechuudha. Bakki kun booda lama qabaa ganda Oomoo Yallaa jedhamu keessaa inni godhama. Ganda Oomoo Maxxoorsoo jedhamu aanaa Dadoo keessa ta'ee Maxxoorsoo jedhama. Bakka lamarraan jala hojjetama boodaan hojii isaa kun. Duraanuu jirrii walii galteen jiru miliyoona 25 kafallaa karaa sinii goonaa mana barumsaa sinii goonaa mana amantii sinii ijaarra jechuudhaan walii galanii hojjetan duraan jalqabame. Miliyoona 25 qarshii 25 kafalleeti yookaan hamma kana keessatti jechuudha. Kanaaf uummannis aariirraa kan ka'ee karaan uummanni godhatee caccabee dhumee konkolaataan naannoo sana jiru kan uummataa caccabee akkaataa itti deemu dhabee rakkoo guddaa keessa jira yeroodhaaf. Kana qofaatti miti uummanni bakka sanarraa ka'an iyyuu qarshii 15,000 qarshii 10,000 waan akkasii akkasiiti kan itti kennamee achirraa ka'an kun immoo waadaa galamee achirraa ka'an jechuudha. Naannoo gammoojjii bishaanii goju jedhamu achitti galanii uummanni bakka dhabanii booda sanarraa ari'aman achitti galanii magaalaan qabanuu bakka waan yoo waa dalagatanu bakka ija namaatiin wal arguudhaafu sa'aatii 6 deeman bakka sanarraa ka'anii namaa wal arguudhaafu. Rakkoo guddaa akkasii keessa jiran jedhe sun sanarraa ka'uudhumaan dhibeen guddaan uummanni sun miidhaa guddaa jira. Amma yeroodhaaf dhaabbatee jira. Garuu mana barumsaa tokko ijaaraa jiranii mana barumsaa uummata gowwoomsanii hojii kanatti fufuudhaaf mana barumsaa isin ijaarraa waadaa duraan isinii galle kana isinii guunnaa amma kunoo gaafiin uummataa gaafiin keessan isinii deebi'eera mana barumsaa kana eega isinii ijaarreen booda mana amantii isinii ijaarree kanaan booda ni jalqabnaa isa jedhuuf jalqabuudhaaf qophee garaa xumuruudhaaf deemanii
qeerroon garuu isaan irratti akka karaa kana bahanii isaan hin dalanneedhaaf qopheessaa wanni waliigallee kan tokko gara kana bahee amma gaafiin uummataa deebii argatutti akka jedhin buuneef qophii ofii xumurate ta'aa jiru. Garuu isaanis kana godhachuudhaaf mana barumsaa egaa ijaaran hin booda akka dhaqanii dalagatanuuf qophii isaanii xumuruutti jiranii haa ta'u malee kun hin milkaa'u jennee yaadna. Qabeenyi warshaa albuuda cilee godina Jimmaa aanaa Dadoo kun biiliyoonaan herregamu saamamaa bahee jiraattota naannichaaf bu'aa tokkollee kan kenne hin jiru. Amma fakkeessaadhaaf mana barumsaa tokko wixxifatanii ijaaruudhaaf yaalaa jirani. Waggaa waggaadhaan jiraattota naannichaa mana barumsaa isinii ijaarraa hospitaala isinii bannaa jechuun hanga ammaatti gowwomsuurra kan darbe bu'aa akka irraan arganne kan namni kun nuuf hime. Waggoota kurnan darbaniifis warshaan albuudaa dhagaa cilee godina Jimmaa aanaa Dadoo kun dhaabbata adda bilisa baasaa uummata Tigraay ifartii fi warshaa simmintoo masooboo Tigraayin dhuunfatame kan saamamaa bahedha. Wayita ammaa kana immoo kaampaaniin adda bilisa baasaa uummata Tigraay ifart mormii uummataa dhiyeenya kana isa mudateen warshaa albuuda dhagaa cilee godina Jimmaa aanaa Dadoo kana warshaa simmintoo Daangoteetti gurguratee jedha namni kun. Sanaan achiin dura kana dirqisiisaa kanatti fayyadamaa ture. Isaan irraa fayyadamanii eega fayyadamuu bira darbanii waan amata 45 isaan fayyadu eega Tigraayin geessanii kuufataniin booda warshaa simmintoo Daangotee dirqisiisaa Daangoteetti kan isaanii gurguratanii jiranu. Isa kana kan uummanni ammatti gammadee Daangotee kanarraa beeksisuu jalqabe. Warri duraas nurraa fayyadamanii ammas isinis nama biraanitti jijjiiranii isin fayyadamuu jalqabdan nu fayyaduun isa kana irraa deebisan. Naannoo sana kana qofaa miti tapha guddaa tokko jira. Bootaan kun gara lamaan gara sadiin dhaqamuu danda'a. Isa kana gama tokkoon fixanii biyyee isaallee eegaa dhagaa kana baafatanii fe'ataniin booda biyyee isa gubbaa kana jiru achitti makiinaadhaan fe'atanii biyya biraatti dabarsu malee waan dhagaa kana qofaa miti kan jallisee. Amma yeroodhaaf kan argaa qabu Daangoteedha. Daangotee warshaa simmintoo Daangotee. Kan itti gurgurate. Harkaa qaba. Kan itti gurgurate eenyu? Gara duraan harkaa qabu Tigraay inni dhaabbata Tigraay sana. Ifartitu isatti gurgurate jechuudha. Isatti gurguratan. Mee guyyaa guyyaatti hagamtuu konkolaataa meeqaan fe'u? Yeroo amma amata kanaan dura eega uummanni qeerroon gaditti gahee isaan dhorkuu isaaniitiin duratti konkolaataa yoo xiqqaate konkolaataa 20 konkolaataa gurguddaa jechuudha. Konkolaataa 20 ol. Konkolaataa 20 oltu fe'a guyyaarraa. Egaa uummanni itti bahee magaalaa Jimmaa keessa guyyaa 15 guutuu bakki dhaabbatan dhibee karaan gamaa fi gamanaan uummanni dhaabbata. Konkolaataan biraatu bakka dhaabbatu dhabanii guyyaa 15 dhaabbatanii kanaan booda federaalli dhaqee manguddummaa dubbatanii gaafii keessan isinii ni deebisnaa garuu isa qotanne kana qofa kan fudhannu kanaan booda gaafii keessan eega deebisnee fi fudhatan jechuudha manguddummaadhaan. Waan qotatan fudhatanii jiranii kanaan booda immoo itti deebi'uudhaaf mana barumsaa waanuma mana barumsaa baadiyyaa keessatti hojjetan gaafiin uummataa kana godhanii mana barumsaa isin ijaarreetti kanaan booda itti hojii keenyatti fufna jechuudhaan amma naannoo sana mana barumsaa xiqqoo tokko hojjetaa jiranii. Yeroo kana keessatti uummanni miidhamaan baay'eedha. Bishaan Kandii gurguddaadhaan dhagaa kana totoosuu kandii kun immoo namoota naannoo sana jiran loon naannoo sana jiran baay'ee fixaa ture. Kanaaf nam tokkollee namni itti gaafatamu hin jiru yoo dhaqanii gaafatan illee isin farra misoomaati jedhuun uummata kanaan. Kanarraa kan ta'e uummanni waan namatti matus namatti dubbatus wallaalee taa'aa ture. Waggaa dabree mormiin uummataa akkuma jabaataa dhufeen qabeenya keenya saamtanii fe'achuu hin dandeessan jechuun wayita jiraattonni aanaa Dadoo baatii 6 dura konkolaatota warshaa kanarraa albuuda kana fe'uudhaaf dhufan dhaabsisan abbaan qabeenyaa warshaa simmintoo Daangotee haadha manaa Mallas Zeenaawii Azeeb Masfiniin qabatee maqaa uummata mariisisna jedhuun
mormii kana akka dhaaban jiraattota doorsisuuf yaalaa turan. Jiraattonni garuu ejjennoo isaanii cimsachuudhaan haadha manaa Mallas Zeenaawii Azeeb Masfiniin qaanessanii ofirra deebisan. Qondaaltonni wayyaanee baatiiwwan muraasa dura karaa haadha manaa Mallas Zeenaawii yaalii isaan godhan waan harkatti fashalaa'eef ammas maqaa uummataa mariisisna jedhuun uummata walitti qabanii mana barumsaa xiqqoo tokko ijaaranii ittiin gowwoomsuudhaaf yaalaa jirani. Jiraattonni godina Jimmaa aanaa Dadoo garuu gonkumaa hin fudhannu jechaa jiran. Jarri kan yaadaa jiran humnumaanii bifufnaadhaaf yaada qabu. Deebiin uummataa tarii manuma barumsaatii fi mana amantii ni didani. Mana amantii nuun ijaarinaa nuti ni danda'an keenyaafuu jedhanii uummanni ni dide mana amantii ni ijaara jennaan. Garuu mana barumsaa tokko ijaaraa jiranii eega mana barumsaa ni ijaarreen booda hojii keenya itti fufna jechuudhaaf qophaa'ee qabanii eega dhaabbatee garuu hanga baatii 6 akkas ta'eera. Egaa uummanni bira dhaabbatee didee kan keenya uummanni irbaata qurxummii ta'ee baaratti dhumaa jira faayidaa tokko malee qabeenyi kan keenya naannoo keenya Oromiyaa keessaa fi Itoophiyaa guutuugaa utuu inni keessatti hojjenne maa inni maqalee dhaqee akka sanatti hojiirra oolu asii keessatti dalagaa saagal qabee asitti ijoolleen keenya carraa irraa fudhatanii sanaan booda asirraa ammaa gadi hin bal'anne maaliif kun kana ta'uu dadhabe asirraa fe'amee akka dhagaan achirraa konkolaataa irra kaa'amee sharaan itti hidhamee dhuma dabarfata hin dhaabbatu bakka sanarra. Kun maaliif hin danda'u biyya Oromiyaa keessatti kana ta'uun asitti warshaan isaa hojjetamee simbira achi dhaquun hin danda'amu jechuudhaan gaafitti dhiyeessanii kanaan booda nu hin dandeenyu ijoollee keenyaa fi bultii keenyatti kasaaraa deemaa kan ta'u jechuudhaan dura dhaabbatan baafii gaafeera amma. Amma gaa akkuma waliigalaatti hawaasni achi sun ammallee murteensaa maali jette kan inni murteessee jiru? Amma qeerroon waliigala Jimmaa kan inni qabsaa jiru waa sadiitti qophaa'ee ta'aa jira. Tokko dhiibbaa abbaa isaa gahee abbootiin akkanatti dhiibamaa turanii miidhamanii turan kana haloo bahuudhaaf gadoo baana jechuudha. Inni lammeessaa immoo harqoota gabrummaa isa dhiibbaa qabeenya kan keenya nurraa guuree deemu kana ilmaan keenya kun dabarsinu numtinuu yoo bilisummaa amma jaan agarrutti qabeenya keenya nam tokkollee fudhatee asirraan bahuudhaan murtii kanarra waliigalteedhaan irbuudhaan waliigaleedha qeerroon jiru jechuudha. Namoonni abbootii keenyas ta'ee jiraatanii naannoo sana jiranus kanuma irratti deeggaraa jiran. Jiraattonni godina Jimmaa aanaa Dadoo kun gaaffii mirgaa gaafataa jiran kana cimsanii itti fufuuf murteerra gahaniiru. Sababiinsaas qonnaan bultoonni naannichaa lafa isaaniirraa qarshii xiqqoo itti kennuudhaan buqqifaman wayitaammaa gammoojjii keessatti rakkataa jirani. Beenyaa qarshii miliyoona 25 isiniif kaffalla jedhanii waadaa seenanii wanti kaffalame hin jiru. Amma booda garuu beenyaa isaaniis hin barbaannu. Albuunni kun kan keenya waan ta'eef akka barbaannetti itti fayyadamuuf mirga qabna. Kana malees saamichi abbootii qabeenyaa magaalaa Jimmaa irratti daran hammaatee gaggeeffamaa jira. Wayita ammaa kana abbootiin qabeenyaa Oromoo magaalaa Jimmaa keessa jiraatan akka malee saamamaa jiranii jedha. Saamiin kana qofa irratti hin dhaabbatu gammada. Saamiin jiru amma baatii eega kumaandibootti hundaa'ee magaalaa Jimmaa kaa'ameen baatii tokko keessatti qarshii hangam beekutti qarshii miliyoona 4 saamameera abbaa qabeenyaa magaalaa Jimmaa keessaa. Isaan kun ni yaamamu bakka kanaatti dhiyaatu qarshii kuma hamma kana fidi jedhamaanii yoo fiduudhaaf sa'aatii itti yaamame sanaahu yoo fiduu baate maakalaa'uudhaaf namni jedhameeti itti himama. Kana keessaa namni maallaqa qarshii gurguddaa kafalan magaalaa aanaa Qarsaa, magaalaa Tarboo, Abdallaa nama jedhamu Abdallaa Diris 300 irraa hidhanii guyyaa 15 hidhameen booda kontirbaandii jala itti bulannaa gaddaa jechi maqaa jedhuun yoo diddee waan biraatti jennaan 300 kafalee dibbuu isaa baasee ammas abbaa qabeenyaa magaalaa Jimmaa
Abbaayii Bahaayii Abbabee nama jedhamu 400 irraa fuudhan eenyuma kana. Inni lammataa abbaa qabeenyaa Oromoodha isaanis Kaayisa Labbaamuchaa jedhama. Isaan kun rukutamaniiru. Rukutamanii mana kanaan booda lubbuu ofii gaafatanii. Kana malees jira ammas nama Eliyaas Jabal jedhamu inni kun obboleessa Ahmadiin Jabal hidhaa jiru. Isa kanallee hidhamee mana hidhaa taa'ee beekumsa waan qabuuf yeroo isaan kana qarshii 300 jedhameen tole namti jedhee yeroo kana keessa walii galtee yeroo godhuun ragaa godhatee waan waraabuunis waraabee kanaan booda walii galeen 300 irraa fuudhame amma namichi Jeneraal Alaafiin Kumaandii Boottii kan jedhamu mana hojii isaa hidhamee sababa kanarraa ragaa irratti bahee asirraa hidhamee jedhanii maqaadhaaf gara Naqamtee geessan nuun jedhanii garuu inni mana hidhaa keessa taa'ee Eliyaas Jabal namni jedhamu nuti ilmaan Oromoo ta'e dogongora tokko malee gabii tokko malee mana hidhaa maakalaawii keenya isaan balleessa guddaa kana galaganii gara Naqamtee geessamuun akkamii jedhee mana hidhaa irratti baay'ee iyya sagaleetaa dhageessisaa ture jechuudha. Saamichi isa qabeenya kana qofa hundeen adda maallaqa kaashii uummatarraa guuramaa jira. Kana malee saharraa guyyaarraa kamiisa jumaarraa kanaawu sakaleessaa kana jechuudha. Isin naggaadee bunaaf jedhanii uummata akka jedhanii jiraachaa jiranii naggaadeen wanni qabu itti hayyama qabu daldaluu dadhabee jira. Wanni kaanii dhaqanii bananii mana kaanii bananii keessaa guuraa jiran. Rakkoo akkasiitu jira. Kana waan ta'eef abbootii qabeenyaa magaalaa Jimmaa jiranuuf ta'e Oromoo ta'anii namoonni jiran hundumtu Qeerroon Jimmaa isaanumarraayyuu ni deebisuudhaaf rooboo deebisuudhaaf uummanni aanaa 18 keessatti harka wal qabannee gamtee jirru hunda keessa jirra. Kanaafuu akkamitti dhaabbatanii jenna dhaamsa kana dabarfannaa. Dhumarrattis namni kun dhaamsa dabarfateen qondaaltonni wayyaanee komaand poostiin ajajaman dargaggoota Oromoo adamsanii qabsiisuudhaaf qarshii 10,000 ramadanii namatti kennaa jiranii. Basaastota akkanaarrattis tarkaanfii fudhachuudhaaf qophii gochuu barbaachisa. Akka waliigalaatti immoo uummanni Oromoo Oromiyaan mara keessa jiru akkuma qeerroowwan godina Jimmaa socho'aa jiran kanatti harka wal qabatee socho'uun guyyaa gabrummaa kana waloon akka gabaabsan dhaamsa dabarfateera. Keessaa'uu hawaasni Oromoo biyyoota garaagaraa keessa jiraatan qeerroo biyya keessaa falmii godhaa jiran kana cinaa dhaabbatanii gargaarsa isaanii akka gumaachan gaafateera. Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoos kan yeroo kamii caalaa tokkummaa isaanii jabeeffatanii walitti dhufanii humna waliif ta'anii sirna cunqursaa uummata keenya fixaa jiru kana shaffisaan buqqisuudhaaf waloon akka hojjetan dhaammateera. Meeshaa yoo xiqqaate namoonni diyaaspooraa ta'an biyya alaa keessaa kan akka meeshaadhaan nu gargaaran akka hubannu qabaatan yoo maaluu taanaan lubbuufan keenyaaf amma bareechisummaatti qophee keenyaaf xumurreerra guyyaarraa haala of eeggannoo qabuun wal gahaa jirra. Kanaafuu akka nu quba qabaatan beektuu fi hayyuulee Oromoo dhaabbilee gammaa Oromootiif aantan qabu akka wanni isin wal geessaniituma tokkummaa keessanii as nu bahuudha qofa barbaanna malee waa tokkollee illee nu godhuu jiraa barbaannu beekumsa jiraa qofaan tokkummaadhaan as bahanii akka beekumsa jiraa nu qoodan hin barbaanna. Isinillee miidiyaan qeerroon Jimmaa wanni isin biraa jiru miidiyaan haalli nu mijaa'inaan sagalee keenya humna keenya haalli nuufis mijjeeffamnaan hojii humnaa heddunnee miidiyaa keenya gargaarachuu qabna isa jedhuun haalli akka nu mijaa'u miidiyaa keenya mijeeffatti gargaarsallee akka biyya keessaa isin erginuuf akka haalli nu mijjeeffamu jedha jiranii isin shukkaansa kanuma qaba. Ayyee dargaggoo godina Jimmaa waliigalatti yaada naa kenniteef hedduu galatoomii ulfaadhu isin jedha. Akka kubbanu qabaatanu yeroo akka biyyatanii kubbanu qabaatan baay'ee jira rakkoon jiru.